Waan ajaa'ibaa addunyaa guutuu raajeffachiisee gaa'ila daqiiqaa 3 qofaaf ture. Kabajamoon dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa seenaa ajaa'ibaa addunyaa guutuu raajeffattee qabannee isiniif dhiyaanneerra. Aga xumura qophii kanaa nu waliin turaan affeerraa keenya. Gaa'illi baay'ee keenyaaf waadaa umurii guutuuti. Haa ta'u malee seenaa addunyaa kana keessatti gaa'ila hojiirra ooluu isaa caalaa diigamuun isaa kan baay'ee ariifataa ta'e tokkotu biyya Kuwaayit keessatti mudate. Mudannoon kunis dubbastoota baay'ee naasisuu qofa osoo hin taane barumsa guddaallee dabarseera ni jedhu. Maaltu mudate? Misirroon kunneen mana murtii keessatti dhihaatanii waraqaa gaa'ilaa isaanii erga mallatteessanii booddee daqiiqaa 3 qofaatti adda ba'an. Sababni isaa maali? Jalqaba. Akkuma waraqaa waliigaltee isaanii mallatteessanii deebi'aniitiin gufannoota isaa kana jechuun misirrittiin osoo adeemtuu ni gufatti. Gufachuu qofaa ishee immoo osoo hin taane yeroo misirrittiin gufattee akka kufu taatu innis qooda ishee qabee ol kaasu yookiis immoo jabaadhu isheetiin jechuu gowwaa yookiin stupid jechuutiin ishee arrabse. Isheenis murtii ariifachiisaa kan guyyaa har'aa akka kana naan jedhee guyyoota muraasa yookiis immoo ji'oota muraasa erga waliin jiraannee booddee immoo maal akka inni naan jedhu tilmaamuun natti ulfaatu jechuun isa biraa deebi'uun beelloo yookiis sirna gaa'ilaa isaanii kan itti raawwatan sana uffata sana lafa kaa'uutiin gara mana isheetti ariitiitiin deebite. Raajeffattoonni naannoo sanaas akka kana jechuun yaada isaanii ibsan. Hedduun isaanii waan gaarii goote. Because har'a akka kana yoo jedheeni borimmoo maal jechuu ni danda'a. Isa kana tilmaamuun hin ulfaatu jechuun yaada isheen goote kana akka deeggaran caalaadhumatti immoo akka ishee ajaa'ibsiifatan himanii fi hedduun garuu tasgabbaa'uu qabdi. Maaliif namni itti yaadee yookiis immoo osoo itti yaadii waan garaagaraa jedhee wal miidhuu danda'a waan ta'eedhaaf tasgabbooftee yaada sana dabarsuutiin booddee gorsuu ni danda'ama ture yaada jedhus dhiyeessaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaan kun gabaabaadhumatti kana fakkaata. Haa ta'u jireenya keenya guyyaadhaa gara guyyaa keessatti keessumaayyuu arrabni aangoo guddaa qabu ni beektuuni. Hammam jireenya keenya keessatti arrabni waa ijaaruuf yookiis immoo diiguudhaaf aangoo guddaa akka qabu seenaa kana keessaa hubachuun baay'ee waan namatti ulfaatu hin fakkaatu. Kanaafuu amma danda'ametti inni tokko yoo balleesse inni tokko suuta jedhee yaadee tilmaamee yookiis immoo waan sana sirreessuun inni tokko gaafa sirreessu immoo inni tokkos immoo akka gowwummaatti yookiis immoo waa biraatti fudhachuu dhiisuun hedduu murteessaa akka ta'e ni hubanna. Waaqayyoo nagaaf jaalala hunduma keenyaaf haa kennu. Laphee wal hubatus hunda keenyaaf nagaatti.